Raadiyoo Simbirtuu. Torbeetti guyyaa tokko gaafa kamisaa karaa marsariitii simbirtuu.com kan isinii darbu raadiyoon simbirtuu amma tamsaasa eegalee jira. Qophii keenyarraa oduutuun tokko jennee eegallee qophii imalaa itti aana. Qophii imalaa keessatti har'a keessummaa qabna. Keessummaan keenya keessi mana hidhaa impaara Itoophiyaa Oromoodhaaf maal akka fakkaatu kan kufiisaa argee ragaa ba'u qabatnee dhiyaanneerra. Marree nu caqasan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Soomni Ramadaanaa hordoftoota amantaa Musliimaa mara biratti yeroo 1436ffaan har'a eegalame. Baatii Ramadaanaa kana keessa kan soomuu danda'u Musliimni marti guyyaa guutuu dhugaatii fi nyaatarraa of laganii waaqa isaanii yaadachuun dirqamadha jedhu hayyoon amantichaa. Kana malees inni qabuu isa hin qabne sooruu daara baasuu fi kan qaburraa qooduun dirqamadha. Waan cubburraa fagaachuunis ajaja amantichaa keessaa tokkodha. Raadiyoon Simbirtuus hordoftoota amantaa Islaamaa maraan Ramadaan Kariim baatii Ramadaanaa gaarii akkasiniif ta'u hawwiti. Yuunivarsiitiin Finfinnee Dr. Mararaa Guddinaa mana keessa jiraatan akka gadhiisanii bahan jechuudhaan ajaje. Xalayaan itti gaafatamaa bulchiinsa mana jireenyaa Yuunivarsiitii Finfinnee obbo Biraanuu Abarraa irraatii gaafa waxabajjii 5 bara 2015 Dr. Mararaaf barreeffame. Mana yuunivarsiitichaarraa kireeffatan sana akka hamma waxabajjii 22tti deebisan ajaja. Sababiin achi keessatti eerame immoo soorama waanta baataniif mana deebisuun dirqiidha kan jedhudha. Waggootii 5 darban qofaa keessa Itoophiyaan galaachota 57 biyyaa baafteetti jedhame. Bara 2010 irraa kaasee hidhaa fi doorsisa sodaatanii galaalchitoonni yookaan immoo gaazexeessitoonni Itoophiyaa keessaa baqatan 57dha. Biyyattii keessa walabummaa yaada ofii ibsachuu hin jiru jedhe gareen mirga galaalchotaatiif baabsu CPJ'n ibsa roobii kaleessa baaseetiin. Gannoota 5 darban keessatti addunyaarraa gaazexeessitoonni 452 biyya isaanii gadhiisanii baqatanii bahaniiru. Tarree tokkoffaarra kanaatiin kan jirtu Siiriyaadha. Gaazexeessota 101 biyya baaste. Itoophiyaan 57, Iraan immoo 52 ari'anii sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa wal duraa duubaan qabatanii jiru. Itoophiyaa fi Sudaan akkaataa daangaa isaanii cimanii eeggatan irratti guyyoota lamaaf mari'atani Kaartuumitti. Jilli Itoophiyaa itti aanaa muummicha ministeeraa Dr. Dabratsiyoon Gabrakidaaniin durfamu dilbata darbe Kaartuumitti malee itti aanaa pirezidaantii Hassan Mohaammed Abdurrahaamanii wajjin tumatumaa turan. Daldala jidduu isaanii akkaataa guddisuu danda'amu mata duree lammaffaa yeroo ta'u, ijoon marii sanaa garuu mormitoonni daangaa isaaniirraa akkaataa ittiin qubannee fi akkaataa gamtaan irratti hojjechuu danda'an irratti mari'ataa turan. Odeeffannootikaa fi namoota barbaadan qabanii walii kennuun haala danda'amu irrattis walii galanii gargar galanii jedhe maddi Simbirtuu ministeera dantaa alaa keessaa. Hawaasni Oromoo Naayiroobii fi naannoo ishee jiraatan Oromoota baqataa fakkaatanii diinaaf hojjetan of keessaa baasuu fi biyyatti ari'uudhaaf walii galan. Walga'ii gidduu kana Naayiroobiitti ta'aniin dhimma namoota dhiyeenya kana biyya galanii maqaa baqattoota Oromoo Naayiroobiitiin mootummaa Itoophiyaaf tumsa qaban televezyiinii irratti bahanii dubbatan bakka nuun bu'anii jedhani. Inumaayyuu gareen obbo Xayyiffaatiin gaggeeffamu ergama diinaa raawwachuudhaaf tokkummaa hawaasa keenyaa kan diigaa bahanii Oromoon bilisummaa isaatti cichee akka hin qabsoofneef yeroo garaagaraa afaan faajjii kan uumaa turan namoota gosaa fi amantiin ijaaraa bahanii jedhanii saaxilan. Kanaaf sichi namoota mootummaa diinaa Itoophiyaatiif hojjetan kana of keessaa baasuu fi biyyattillee deebisanii daran qabsoo bilisummaa Oromootti akka cimanii ibsa ejjennoo baasaniin mirkaneessaniiru jedhe maddi keenya argee dhaga'e. Dhumarrattis Goojjan Bahaatti qondaalli Samaayawii paartii qibxata darbe ajjeefame. Obbo Saamu'eel Awwaqee engadda galgala magaalaa Dabra Maarqos keessatti namoota reebamanii yeroo mana yaalaa seenan lubbuun isaanii baate.
Miseensa hundeessitootaa fi qondaalota Samaayyaawii paartii kan ta'an obbo Saamu'eel Awwaqee kanaan duras namoota mootummaatiin reebamanii ture. Amma eenyu akka ajjeese ifatti beekamuu baatus duraan dursanii yoon du'eef hidhattootaa fi poolisii mootummaatu na ajjeese jedhanii dubbataniiru jedhame. Biluu paartiin mootummaatu ajjeese jechaa jira. Filmaata darbe irratti achitti paarlaamaa dorgomanii ture. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirba kanaan gara imalaatti. Gariin Itoophiyaan mana hidhaa sabootaati kan fedhiin ala qawweetiin keessatti tikfamaa jiranidha jedhuuni. Garri tokko immoo Itoophiyaan biyya waaqni eebbisee uume qulqullitti sabaaf sablammoonni jaalalaan kan waliin keessatti jiraata yoo nagaanidha jedhu. Warri isaan boodaa kun cubbuun saboota biraarra ga'e hin jiru yoo jiraates immoo homaa miti usaa bira darbaa wal fuuneerra. Qabeenya keessan waliin qooddannaa hamma isiniif kennine ni gaha jedha yeroo jedhan. Warri kana morman immoo Itoophiyaan numa raafuu walqixa yoo taate mee aangoo siyaasa biyyittii nutis takka haa qabannu jedhanii kaasu. Gartuun Itoophiyummaan abbummaadhaan nu laallata jedhan kun yoo isin aangoo qabattan biyyittiin akkan taane tattaate jedhanii falmii dhiyeessu. Akkas jechuun kun immoo bitaa fi bitamaa irraa fi jala bulaa bulchaa fi bulaa malee Itoophiyaan biyya saboonni impaarettii keessa jiraatan maraaf qixxee miti kan jedhuuf ragaa guddaa ta'a. Waan kun immoo akkuma yeroo hundeeffama ishee gara ganna 140 duraa sanaa har'as qawwee hidhaa beela saammichaa fi doorsisaatiin uummata gama kibbaa impaarettii jiran bulchaa jirti isa jedhuuf ragaa dabalataadha. Akkasoo ta'e biyya saboonni hunduu uummanni marti biyya kooti hin jenne keessatti mootummaan nam cufaaf ta'u hin dhalatu.
Waggootii 25 darban kanatti Oromoon akkuma biyyaa bahetti, akkuma lafarraa buqqa'etti, akkuma ajjeefametti, akkuma hidhametti, akkuma achi buuteensaa wallaalametti jira. Lakkoobsa Oromoo du'anii fi lakkoobsa Oromoo qara dabarfamanii walumaa galatti kan amma mana hidhaallee jiran meeqa akka ta'e mootummaan iyyuu ka beeku fakkaatu. Kan beeku kana warra maatiin jalaa hiraare qofadha. Kana qofa miti. Mana hidhaa keessatti shamarran Oromoo gudeeduu, dhiirammoo hiraarsa kanan jenne irraan ga'uun akka jiru wanta dubbatamaa yoo nagahedha. Namoota mana hidhaa keessatti sabboonoo cimoo ta'an immoo warra nama hudhuun morma huusisanii akka ajjeesan, garii isaanii immoo dhukkuba baraa yookaan dheersii akka waraananii dhukkubsachiisan wanta ifatti dubbatamaa turedhaa fi jirudha. Lakkoofsi Oromoo mana hidhaa keessatti amma jiraa fi du'aan isaanii maatiin hin barreessa golli yoo beeke malee namni beeku hin jiru. Qophii keenya har'aatiin hamma tokko kan mana hidhaa keessatti Oromoon raggahaama jennu akka fakkeenyaatti tokko dhiyeessuuf yaalla. Umurii isaa waggaa 16 wayita ture kutaa 11 otoo baraturraa kaasee deddeebi'ee godinaa fi maayikalaawwitti nama hidhamaa ture. Dargaggoo Milkeessaa Waaqjiraa Gaaddisaa jedhama. Isa akka fakkeenyaatti kaafne. Innis maqaa namoota mana hidhaa keessatti hiraaraa jiranii kan ijaan argeef kan beeku kan kaasu jira. Marreen xumuraatti yooniin turtan qophii keenya har'aarraa hamma tokko waan Oromoo irra ga'u irraa dhageessu jennee abdanna. Kutaa tokkoffaasaa kunooti. Milkeessaa galatoomi. Mee Milkeessaan waggaa kutaa 11f 12 baratu mana barumsaa Shaambuutti hidhaa ture jedhan. Maaliif hidhame mechirraa kana? Shaambuu bara 1999 akka Awurooppaatti haga 2001tti haayiskuulii 11 fi 12 baradhe haga 12 gidduutti achi taa'ee saniin baradhee mana hidhaan ture. Mana hidhaa wayyaane. Mana hidhaa jirtu 11 12 baratte? Akkam taate boodoo? Egaa 12 fixxee maatirikiin akkam ta'ee achi immoo barumsi kee akkamitti fufte? Egaa achuma taa'eetaniin baradhee distaansii qoramaa ture. Akka distaansiin qoramaa ture jechuu danda'ama. Barnoota fagoo? Harka 60 keessaa callaan qoramaa. Harka 60 keessaa poolisoota sanatu nageessaa. Poolisiin nageestee kama harka 60 sana harka 100tti naa qabu barsiisonni suni. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kutaa teesseen baranne jechuudha Shaambooti. Lakki kutaa 11 fi kutaa 12ffaa kutaa taa'ee hin baranne jalqabeetaniin kutaa 11tti keessaati hidhameen. Tole akkam ta'e meetti fufi? Achirraa gaa qabxii ta'ee naa dhufee an baradhee nan bahee 98 akka yuunivarsiitii seente amma? Mee isa boodatti deebina. Mana hidhaa keessa teessee qabxii fidde jechuudha mana hidhaa Shaambuu keessatti. Maaliif si hidhanii? Waan isaan na hidhanii fi tokko barattoota walitti qindeessitaa adda bilisummaa Oromooti ati barattoota walitti gurmeessitaa hiriira nagaa akka bahan gootaa sirna mootummaa kanaa amma ittiin bulan kan akka ittiin bullee gootaa mootummaa irratti kakaaftaa buusaa jettee buusiistaa barattoonni kun siyaasa adda bilisummaa Oromoo akka fudhatan taasiftaa yeroo baay'ee waan kana hojjettaa ni beeknaa jedhaniitidha na hidhani. Ana duwwaa miti ijoollee nafaan hidhaman illee ni jiru yeroo sana. Nammee qataatu? Gara nama ijoollee 12 taana kan hidhamne. Isaan keessaa tokko amma Faqqadaa Abdiisaa fa'aati kan waliin hidhamaa ture. Kan amma Qaallitti jiru umurii itti murtaa'ee jechuudha. Bara sanis hidhamee ammas hidhama jira jechuudha. Na waliin ture. Na walumaan hidhaa ture. Achirraatii innis bahee anis bahee taniini inni gara isaa deemee anis gara barumsaa deemee amma umuriin itti murtaa'ee mana hidhaa jira Qaallitti. Eessatti dhufna gara Qaallitti kana. Umuriin kee meeqa waggaa isaan siidhan sana? Umuriin koo an waggaa 16dha. Seerri Itoophiyaa immoo waggaa 18 gadi nama hin jedhamiti? Mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kun ijoollee ganna 8-9 hidha ganna 12 hidha. Kana ijaan agarra beektaa Qaallitti keessatti argeeran. Qaallitti sadarkaa federaalaatti jechuudha. Sadarkaa godinaa miti, sadarkaa birkii miti. Kun sobadha. Garuu akka international lawuutti namni umurii 18 gadi mana hidhaan galuudha sirriidha. Mee maal si godhani Shaambuu keessatti mana hidhaa keessatti? Akkam ture manni hidhaa Shaambuu sun? Dura otoo hidhaa hin galiinidha. Otoo hidhaa hin galiin kan nu qabe poolisii miti. Humna waraanaan nu qabe. Humna tikaa fi humna waraanaan nu qaba.
Eessaasi qabanii karaarraa moo manaa moo mana barumsaa moo eessaasi qaban? Kutaa koo keessa kutaan baradhu keessa 11 kiiwuun baradha. 11 kiiwuu keessaatii dhufanii na qabanii karaa duubarraan jira beektaa gara kubba miilaa xoosee irratti haasa'an jira achiin na fuudhanii deemanii. Ajaja mana murtee qabu mana barumsaas gaafataniiru daariktera fa'a? Lakki daariktera waan gaafatanii miti ajaja mana murtiis immoo waan nan agarsiisne. Eegaa si baasan kutaadha akkamsi godhan? Fuudhanii na baasanii takka mooraatii yeroon ba'u na dhiitee na rukutee harka koo hidhanii isaa booda na rukuchaa mana fuudhanii deemani. Ati beektaa moggaa dhufanii si qaban sana maaliif akka ta'e? Hawaa tokko kanaafuu naan hin jenne dhufanii na waamanii barsiisaa keemistirii tokko barsiisa ture inna'ee isaa booda isa barbaanna jedhanii na fuudhanii sokkanii isaan hidhatanii jiru namni na faana gad bahee na laalallee hin jiru beektaa. Isaa booda fuudhanii bakka kaampii isaanii na geessanii kaampii isaaniitti fannisanii mana reebuu jalqaban. Maal jedhu maal si gaafatan? Baasii quunnamtii adda bilisummaa Oromoo warra biyya alaa jiraniin quunnamtaa biyya keessa warra jiranis hin quunnamtaa eenyufaa akka ta'e baasii dokumentii as keessa jiru beektaa si harkallee jira baasii kan ijaaramtanii jirtan hagami isinii eenyuun hoogganamaa. Ati keessa jiraachuuf ragaa sii dhiyeessaniiru yookaan ragaa si harkatti qabamee jira? Waan akkasiitu takkaa hin jiru beektaa. Ragaa kan jedhamu ajaja mana murtii kan jedhamu ati seerawaatiin qabamta kan jedhamu kan akkuma isaanii kan tumanii jiranii waan takka hin jiru. Duuba akkamsi godhan egaa? Fannisanii na reebanii baay'ee humnaa ol na dhaananii haganiin uf wallaalutti qaama koo dhiigu qaama dhiirummaa koo irratti haayilaandii kana qaruuraa kana narratti fannisuu na dhaanuu wannoo qalama keessa pilaastikii wayii jirti ishee baasanii keessa gashuu dhiiga fincaa'aan ture kana eenyuun beeka beektaa? Ogummaa keessatti baachii keenya warra ta'an eenyuun beekan arga poolisoon naga ba'uu gahaniitti ture beektaa? Ogummaa shaambuutti dhabde sana jechuudha. Mana murtiitti si dhiyeessaniitu gaama waggaa lama siidhanii? Takka mana murtiitti nan dhiyeessine. Isaatii booda naannoo ji'a 3 ol kaampii na tursanii kaampii isaanii sana na tursanii isaa booda waajjira poolisii gara torbee tokko na gashani waajjira poolisii irraatii gaaffii tokko namni akkana inni na waamin jiru kootu jedhanii kartallee jedhamti beektaa akka shaambuu suni achuma na gashani. Beellamaan callisee mo'oton guyyaa tokko mana murtiitti hin dhiyaatiin ragaa tokko malee himata tokko malee otoo waa tokko narratti hin dhiyaatiin gaafa qabxiinnaa dhufee achiitii ani qabxiinnaa dhufe jedhamee agahanii abbaa koo waamsisanii abbaa koo mallatteessisanii na baasanii ufuma isaanii naannoo waggaa lamaan hidhame. Ijoollee warri kaanis akkasuma barataa turanii barumsa fagoo kan tokko taangaliin isin faana moo si qofadha? Yoo ijoolleen na faana qormaata qoramanii jira garuu isaan dafanii gadhiisamanii. Si qofataaf jechuudha. Mucaa tokko amma Jimmaatti an du'ee jira barsiisaa ta'ee Sooressaa Amanuu jedhama Amanuu Guunchaa jedhama inni na biraatiiti na waliin ture na waliin qorama ture akka carraa ta'e inni bahee hojiidhaaf ramadamee Jimmatti waa'ee makanaatiin du'ee jechaa dhaga'e. Mootummaa ajjeese qawweedha. Mootummaa dabballoota isaa turreebee ajjeese mucaa. Bara namoo? Tureerani. Amma qabxiin sii dhufee dabarte yuunivarsiitii kam seente? Kibban seene. Achittoo hordoffiin si alaa feera maal fakkaata mee achi keessatti hordoffiin barattoonni jireenya mana barumsaa fincilaa waliin qabatee maal fakkaata kan Oromoo? Achitti barataan kamiyyuu kan eenyummaan isaa itti dhagahamu amma dandahetti waa'ee eenyummaa isaa waa'ee mirga eenyummaa isaas waa'ee saba isaa ni kaasaa ni quuqamaa ni aada. Ammoo nama kana hojjeta jedhamee basaasonni jala ta'anii barattoota keessaatii kafilamanii ta'anii jiru. Yoo itti bahe torbee tokko nu hidhu torbee lama nu hidhu unuma nu lakkisu gannallee yeroo biyyatti gallu ganna saamerii gara biyyatti gallu hin qabnu finfinnee teenya finfinnuma keessaallee nu adamsu maatii keenya bilbilanii maatii keenya doorsisu akkasitti gargaarsuma waaqaatiin baradheetu bure. Maaliin baratte milkeessa? Irrigation engineering. Hojjettee taate biyya keessatti? Jii tokko callaan hojjedhe. Isaa booda keessa deemte? Nan hidhame. Yoomii fi maaliif hidhamte? Godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti biiroo waajjira bishaanitti ramadame. Achi deemee otoon jiruu jii tokko callaa hojjedhee ji'a lammeessoo keessa dhuftee maayikalaayimii marraatiitti kalamaa fi raayyaa waraanaa 4 ta'anii dhufanii
ani fiildii baheetaniin wannoo jira gooda foree bakka jedhamu jira gabar gooda foree jallisii ammayyaa jira achan deemee jiran. Achiiti guyyaa keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aat 8 ta'a dhufanii poolisiin godinaatu bulchaan godinaatu waan quba qabu miti. Dhuftee ana ta'uu nama gaafatanii dirribaa bari'an jedhamu jira dabballee wayyaanee tokko achi. Dirribaa barii achitti argatanii dirribaa barii na beekaa isa kana jedhee. Dirree daddee jirtu dhufanii? Dirree gooda foree bakki jedhamtu lafti gabaa tokko jirti beekta achumatti dhufanii achiiti dirribaa barii kun keessummaan si waamanaan jedhee ayyee jedhee ani keessummaa dhugaati jedheen itti bahee na dubbisanii dura sibiilima uffatu warra sun lamaanii isaa booda warri kaan dhufanii harka kee ol qabinaan jedhani qawweenatti qabanii arfanu raayyaa waraanaati. Harka oolan qabaa harka oo kana hidhanii kana naan hin jenne makiina keessa seeni naan jedhanii konkolaataa isaanii keessa na seessanii buufata poolisii godinaa sanatti nan maqsine naan kallattii umaatiin fuudhanii Finfinnee na geessanii Finfinnee maayikalaawii Finfinnee akka na geessaniini bakka keessummaan itti qubatu jechuun hidhamaan reefu haaraan itti qubatu nan geessine an nama ajaa'ibu fuudhanii bakka itti namoonni qorataman yookaan immoo sakatta'aman na geesse. Gaaffii tokko malee awwaaraan irra jirullee otoo ofirraan kaasii na fannisan. Akkam na fannisan jechuun luka kee gombisanii gadi? Harka kee hidhuu, miila kee hidhuu, isaa booda sibiilli guddaan tokko rogaarfee wayii jira. Miila kee lamaan akka walitti cafan qabametti gidduu gashuu harka kee fi miilli kee walitti hidhamaa jechuudha yeroo sana yeroo inni keessa galu. Isaa booda si fannisuu gadi galagaltee fannifamta afaan kee homti kee fuulli kee gadi lafatti galagalaadha. Kophee sirraa baasu? Miila kee ol galagala. Barruun miila kee ol galagala. Kophee sirraa baasu jechuudha. Kophee miti uffanni sirratti nafu. Salphinni ilmaan Oromoof kennamu kan ani hin jedhamnedha beektaa. Eessa kun iddoo kamittidha? Mana hidhaa akkamii Finfinnee? Karchallee? Maayikalaawii. Wayyee tole itti fufi. Maayikalaawwiittidha. Na fannisanii kana jedhanii na hin gaafanne. Maqaa koollee na hin gaafanne. Reebichuma na reemanii callisanii ma. Naannoo torbee lama waamanii mana reebu ture. Waan balleessite si gaafatanii reebuu malee qofa reebuu malee waa kana gooteetta himis kan jedhanii jiru. Lakki yeroo duraa si hin gaafanne na. Yeroo duraa callisanii mana reebu. Na baasuu anamma harkatti iyyuu laafe torbeetti booda maqaan kee eenyu ani na gaafatan ati eenyu ani maqaan koo hin beekne na qabdee ati hin jedhenan. Kanaanis immoo gara torbee lamaa na dhaanan. Isaatii booda maqaa koo hundumaa eddanatti ufa isaanii himanii booda maal jedhan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan ergama adda bilisummaa Oromoo fudhattee godina Horroo sana keessatti namoota kakaasaa jirta. Ispeeshaalii barattoota ijaaraa jirta. Uummata mootummaa irratti kakaasaa jirta. Buusii akka buusan gochaa jirta. Meeshaa akka bitan gochaa jirta. Waraana adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti akka qubataniif haala aanjessaa jirta. Intarneetaan adda addaatiin, imeelaan, bilbilaatiin dura taa'aa isaanii faanas ta'e dabballoota adda bilisummaa Oromoo faana ni quunnamta. Ergama guddaa kan fudhatteettu qabda. Ergama sana baasii eenyuun akka quunnamtu baasii beesee buufattani qarshii buufattani eenyu bira keessu karaa baankii karaa kam ergitu karaa kam fudhattu waraanni eessa jira meeshaa hagam qaba kaayyoon isaanii maali waan akkanaa na gaafatu baasii jedhani ani waan an baasuun qabu waan an beekuun qabu an Oromoodha malee ani Oromoodha Oromoo godhee rabbi na uume an Oromoodha malee eenyuyyuu miti mirga koof dubbachuun waa'ee mirga uummata koo dubbachuun immoo anaaf dirqama. Kan yeroo jirutti haga baastutti sin dhiisnuu natumaa turanii qaama saala koo irratti aayilaandii kana hidhanii bishaan ulfaataa kana ka iskiriiptoo keessaatii qalamaa keessaa ka qal'oo sana kan qalama qabattu sana fuudhanii qaawa qaama koo keessa gashanii akkana naannessu yeroo kana dhiiga fincaa keessi madaaha darbee immoo budeeda koo lamaan gidduu gargar qabaniiti nareemu narra ejjetu narra deemu maa innaan yeroo dubbatu hin dhalchitu ati akka keenya nutti dhalchuu hin qabdu nutti dabaluu hin qabdu jedha darbee barruu miila keenya miila koo baay'ee reeba yeroo reebu maal jedha ati hin dhalchituu jedha egaa saayinsii isaan beekani kana ta'uu danda'a akka hin dhalchuu danda'u ta'uu danda'a bakka isaan reeban sana yoo baay'ee hadoode jechuudha achi na reebaa turani ammoo si reebuudhaafis ta'e si dhaanuudhaafis ta'e torcharii shookii si gochuudhaafis ta'e namummaa kee hin eeggatani safuu kee hin eeggatani seera mataa isaanii waan eeggatan hin qaban. Agarte ilmaan Oromoo achirratti waa takka bakka hin kennani dantaa hin qaban ilmaan Oromoo. Yoo rabbi si fayyise hin haftarraati yoo rabbi si hambisuu baate hin duuta
Aga kanaattidha. Yeroo si reebani jawwee si agarsiisu. Jawwee si agarsiisu. Nama lafee gogee nama lafeen duwwaa si agarsiisu. Nama dandahee hin dubbanne xiqqoo dubbatu kaa aduu dhabee nama adii ta'eeru si agarsiisu akkati shookii taatu. Anamma keessa koo baay'ee natti dhaga'ame. Amma Oromoota warra amma akkas fidanii isin agarsiisan kun? Oromoota akkas ta'anii lafa jalaatti fidanii nu agarsiisu. Lafa jalaa bakka isaan fidanii hin beeknu nuti. Alleen lafa jala ture. Lakkoofsa kam akka ta'e eessa akka ta'e hin beeku. Garuu lafa jala sagalee namaan dhaga'u yeroo ganda buusanii faana namaan dhaga'u waa tokko dhaga'u. Akkasuma achiitiiti. Amma bara kamii kanatti hidhamte Milkeessa? Ani bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti 99 hidhame 2006 jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Simbirtuu irraa kan dhagaa jirtan qophii imalaati. Qophii kana keessatti keessummaan irraa nu waliin gaafiif deebii godhaa jiru dargaggoo Milkeessaa Waaqjiraati. Mana hidhaa Impaayera Itoophiyaa keessatti miidhaa Oromoo irra gahu kan argeeru waggaa inni ragaa ba'udha. Qophiin keenya ammasitti dhufa. Itti deebina sirba kanaan aara galfadhaame. Chisu singargar bahunis ananga machisu damsiara kabe gadde du marati boachu kebara murmi mirgumati fagate bagadu bahebiya dia tabejanele ane netiniya ansoro amba Oromiana base feditoti male gargar homise wanya jiru barka malato gabruma kana kafirmati sinigala fama bufungia no turti male kuma ketis baso abdi kutumale aha abdi kutumale Amma sila qaama kiyyaatu dhiiga fincaa'eetiin laastikii ishee qalama qabattu sana keessa gashuutte jechuun qaama hormaata dhiiraa keessadha laastikii gashaniitu karaa qaawwasaa wanni godhachuudha. Isa keessa gashaniitidha. Isa keessa gashanii akkana naannessu beekta. Keessa gashanii. Isaa booda dhiiga fincoofta. Ati lubbumti keeyyuu hin beeku yeroo sanatti ufin to'attu dandeesse. Baay'ee bakka miira hamaa qabudha beekta bakki suni. Isa jedhaan kee irratti hidhanii sitti rarraasan miti. Isa qaama kee irratti hidhanii haayilaandii rarraasan miti. Sunumayyuu miti beekta. Isa keessa gashanii yoo naannessan takkaatti elektirikiitiin shookisi gochuu wayya beekta. Inni kun takkaatti waan tokkoo kee balleessa. Hayyee itti fufime akkam taate booda itti taane. Egaa isaati booda ittuma fufee nama fidu. Si agarsiisu. Nama immoo fayyaalessuma biyyarraa qabanii fidanii garee keeti si beekaa amanii jedhanii sitti fidu. Ani hin beekne waan jettuun qabdu. Darbees immoo nama sobaa qindeessanii nama waa'ee kee beeku fakkeessanii waa'ee kee hin beekne. Odeessa sobaa kama durayyuu odeessitoota isaa irraa argataniin nama qindeessanii fidanii sirratti akka inni dubbatu go. Ati hin beeku itti ammallee fannisanii sireebu. Ammati beeka jettutti. Beeka yoo itti du'a ittiin himatamtaa, ittiin du'a sitti murtaa, ittiin umurii sitti murtaa. Waan hin beekne hankeef du'aa jirta silayyuu. Egaa dubartii sanatti mul'isu akka inni na'uuf akka inni jarri kun naan iltu jedhuuf durbee Oromoo gara Shaashamannee eddasiitiin dhagahaa intala wayii qullaa guutuu kalaguun ji'aa irra yaa'u paantii irraa baasanii fannisanii ishee garafaa jiru geessanii na agarsiisan. Eenyu maqaan ishee yaadatta? Ruuqiyaa moo eenyu jedhani maqaa masoo ta'uu danda'a gaan beeku ruuqiyaa jedhanii fannisanii tumaa jiru beekta fannisanii reebaa jiru intalli laaftee uf hin beektu. Akkuma dhiiraa fannisanii qullaa qulqulluu isheeti beekta kun dhugaa waaqayyooti.
qullaa qulqulluu fannisanii reebaa jiru. Ani foo wallaare yeroon ishee argu. Egaa akkanan ishee argee na'uuf akkanan ishee argee kunnaan hilan jedhee an jirullee an hin jirrellee himee isaan itti mirga argataniif. Ani sobaan itti dhamaa umurii guutu itti du'aa itti siyaasni isaanii mijataa ani immoo itti jireenya koo dhaba itti lubbuu koo dhaba itti hawaasa keessaa ba'a sobaaniya. Kana kan fakkaatu na agarsiisanii. Ani egaa keessi koo soban fudhanne du'uu wayyaa hidhee murteeffadhe dhumarratti egaa dajii 2-3 booda mana murtii sadarkaa tokkoffaan jedhamu Araddaa. Otoo mana murtiitti si dhiyeessiin dura eebbicha kanaan hin qabne hir'atee rufaa akkami? Egaa yeroo eddan baheeti otoo hin taane eddasii mana yaalaa achitti ilaalameen ture. Mudannaa tokko sitti muun qaba. Achitti na dhukkubee garmalee isaan harkatti laafee jennaani hakiimii kan jedhaman egaa kan daawwaa yeroof kennanii achi keessa jiru jedhamu simboliidhaaf. Waraana isaanii warra duraati warra hangafaa. Achi na geessanii jennaani na ilaaltee maannaan jetti beektaa. Nutuu kan kanaa olii qorran jennee o'an jennee baddaan jennee gammoojjiin jennee beelan jennee du'an jennee dararama hin jennee kan kana caalu keessa ofneetii nama saraa mootummaa harkaan qabachuudhaaf geenye jabaadhu naan jette. Jabaadhuun ishee kun amma gabaachuun ishee kun garumarraa haamlee si jabeessuudhaafidha moo sitti baacce? Lakki isheen jabina nuti qabna kana obsineeti itti baane nuyi jabina qabna isin caallaadha nuun jette. Hayyee. Ati ishee dhaanamte kanaafi. Ati ishee dhaanamte kanaafi boo'inee jechuu isheeti bara. Booda qaamni kee akkam ta'e kan irratti argame? Qaamni koo inni kaan madaa'ee argame inni kaan immoo galata waaqayyoo haa ta'u yerootii booda qaamni hormaataa koo iddoo isaatti naa deebi'e waggaa 5 booda. Waggaa 5 booda. Ruuqiyaan sun akkam taate quba qabdaa laata? Quba hin qabu ani duutuu jiraattu quba hin qabu garuu yeroo sanatti baay'ee ishee dhukkubee ture jechaan nagaa haa duutu haa baatu hin beeku waan hin beeku hin qabu. Tole mee gaasaa booda akkam mana seeratti si dhiyeessanii eessatti si dhiyeessanii maal jedha himannaan sirratti baname? Himata shakkiitti shakkamte beektaa naan jette malee himata kanaatiin himatamte naan hin jenne isheen taarikuu Tabajjee jedhamti daanyaan achirra jirtu sunni. Dhaddacha kamti si dhiyeessan? Dhaddacha Araddaan jedhamu jira beektaa Araddaa sadarkaa tokkoffaa han jedhamu jira achitti na dhiyeessanii. Suni yeroo achi qorannoorra jirtu mana murtiitti dhiyaattudha. Silaa akka seeraatti sa'a 24 keessatti yookaan immoo sa'a 48 keessatti dhiyaachuu qabda. Ani garuu ji'a 3 booda na dhiyeessan. Ji'a 3 booda yoo dhiyaadhe waan siidhanii beektaa jettee na gaafatte malee kanaaf siidhaniiru hin jenne akka doorii tokkotti yookaan akka daanyaa tokkotti. Isaa boodaanii waan narratti ta'e mara hundumaa waan hin beekne nan dararamaa jira dhaanamaa jira lubbuun koo darbuu jira seerri si harka jira oote adaraa lubbuu jedhetti iyyadhe. Reebicha kanarraa dhaabatu mirgi namummaa koo akkanaaf eegamu jedheen isheetti iyyadhennaani yeroo qorannoo akka seera labsiin Itoophiyaatti ji'a 4 hin eeyyamama. Darbees immoo qorattoonni kee qorannoo isarraatii hin finne jedhanii waan barreeffamaan nu iyyeessanii jiranii fi bakka jirtutti akkuma jirtutti turii naan jette. Ayyee gaa ajajaan hojjetti waan ta'eef waan godhuu hin qabu ishee illee qomoo koo miti naannaatu shimtuu tona balleessitee hin baddu hin jibbitu waan ta'eef lakki jedhus ayyee jedhus tokkuma waan ta'eef na fuudhanii deemanii nu iyyatteedhanii deebisanii qiyaamaa hin taane keessa ammoo reebicha addaan irratti uuman mallee maaf dubbatte isaatii booda homtillee dhibee jennaan duubessa koos anarraas waa tokko dhibee jennaan akkuma isaanitti fakkaatuun na himatanii anuma isaan qaallittiin abuusan arge. Amma gaa haga miidhamte akka walumaa galatti isa lammaffaa kana. Kuni inni lammaffaa kun walumaa galatti kan qaallitti faanaa waggaa 3 olan dhame. Murteen sitti kenname hagamidha? Hin kennamne inni lammaffaan. Inni duraa sanatti hin kennamne, inni lammaffaa sanatti hin kennamne. Jechuun inni duraa jennu isa shaambutti hidhamte miti? Inni kunis inni Finfinnees murteen arganne fumaan si kaa'an jechuudha. Murtoo waa tokko hin argamne.
yerootii booda qaallittiin nabuu sanii garee nan qaba. Garee mahandisootaati. Nuti garee mahandisootaa 17dha. Garee Habtee Alamuufaa kan jedhamuutiin himatamaa 11ffaadhaani. Sanaan qaallittii mooraa laman jedhamu jira. Mooraa jira beektaa. Mooraatiin zoonii jedhu. Mooraadhaan jira. Mooraa lama mana lakkoofsa 4 achan ture. Guyyaa barbaadan immoo mana murtiitti nu dhiyeessan. Beellama takkaa dhiyaachuudhaaf ji'a 8tti beellama manni murtii of biratti si arguudhaafu. Ji'a 8 booda mirga wabii keenya gaafanna. Mirga wabii dhorkama. Maal jedhamee dhorkama beektaa? Yoo bade namni kun yoo ba'e ragoota keenya dhabamsiisa. Yookaan abaabbala. Yookaan sossoba. Yookaan immoo Oromiyaa bakka adda addaarraa waan dhufaniif yookaan immoo Oromiyaarraa waan dhufeef namni kun biyya fagoorraa dhufe. Dafnee dhiyeeffachuu hin dandeenyu. Oromiyaan fagoodha. Oromiyaarraa waan dhufeef fagoodha dhiyeeffachuu hin dandeenyu. Ammas dabalee yoo ba'e ni dalaga. Kanaaf mirga wabiinsaa hin kennamuu jedha abbaan alangaa. Dooriin sunis immoo sanuma irratti hundaa'ee hin kennamuu jedha. Isaa booda akkamitti isin baasan egaa? Ragaan homtuun jiru. Ragaa sadarkaa warra jedhamu qarumatti warra bitamee yeroo inni mallatteessu argeera. Yeroo inni amanu agaheera. Bakka maayikalaawwitti warra jedhuutii alatti ragaan biraa hin jiru. Manadhaa keessatti hoggaa sireebanii hoggaa inni mallatteessu argeera jedhanii ragaa sirratti ba'u malee wayitaa ala jirtu wanta goggoote abaa'oo faana argeera namni jedhu ni yaatu jechuudha. Lakki gaafas nurratti hin dhiyaanne namni akkasiin irratti hin dhiyaanne narratti nama ragaa sadarkaa jedhame yeroo inni amanee mallatteessu argeera nama jedhu duwwaatu anuu nagarree bari dhalachuusaas nagarree na biras hin dhufne mallattoon koos hin jiru irra. Mallattoo isin mallatteessine. Ani milkeessaa ofiin iyyuu hin jenne. Eessaa fi duree wala mallattoo mana murtiitti dhiyeessa kan ofuma isaanii mallatteessanii? Ofuma isaanii ga'u ofuma isaaniiti ga'u isaan. Ayyee mee itti muufii booda akkam ta'e? Isaatii booda yerootii booda fakkeessuudhaaf egaa dooriin suni guyyaa beellama wayii si waama. Egaa laali yerootti si gadhiisan callisanii si hin gadhiisanii. Haala laallatanii haala qilleensa siyaasaa ilaallatanii si gadhiisu. Yoo ta'uu baate beellamni kee ammallee itti huba. Isaatii booda nu waamee dhimmi suni ilaalamee waan ragaadhaan hin mirkanooneef jedhee bilisaa siin jedha. Yookaan immoo inni hidhamte gahaadha jennee si lakkisneerraa jedha. Amma hidhamte suni. Egaa tole jennee hin deebinaa. Yeroo deebinu qaallittimatti deebina. Ajajni mana murtii hiikamuu dhufnee kan jedhamu haga ganaa tikinni si jala bu'ee eessa akkati deemtu achiiti yeroo baatu maal ta'u akka qabdu haga si amansiisutti achiiti ba'uun hin jiru. Sana hundumaa si jala buusamee edda waa'een kee eddeetti geessu waggaa 3 guutuu si qo'achaa turaniiru. Ji'a 1 ji'a 2 edda si ilaalanii isaa booda si gadhiisu. Amma gaafa baatu bakka akkasii dhaqii bakka akkasiin dhaqiin jedhamee kan daangeffamu naannoon jira jechuudha. Jira. Amma anaan dhaggeeffattoota keenya mariin keenya hin xumuramne. Amma akkuma isarraa dhageenyetti yeroo lammaffaaf hidhaadhaa baheera. Isaa booda eessa hin deemiin jedhanii dirqamatti kennan laata. Sadaffaanoo maal ta'a laata. Kutaa lammaffaasaa torbee qabannee deebina. Sirba kana isin affeereera. Mee maalummaa biyyaaf sabantaane akkam lakkoofsaaf dallanuu baane lammii koo duuti erga nafne kan maqaa qabu duuna falmanne baay'inni keenya cirracha silaa tokkummaa dhabnee waliif jaalalaa. Wahin dabartu maaliif garbummaa dhaabbatan duutu lubbuun guyyaa ishee wahin dabartu maaliif garbummaa dhaabbatan duutu. Jaalala biyyaa hidhee garbummaa.
teessa kayyaa dhaloota dubbiin har'a kun nu ilaalata maafustee teessa kayyaa dhaloota dubbiin har'a kun nu ilaalata jeneraal waaqoof bakar waareeni beemaanumaaf wareegamanii agarii tulluuf Hussein Buneeni beemaanumaaf wareegamanii ilamoo qilxuuf abdiisaa ga'anii beemaanumaaf wareegamanii abishee garbaaf taatee birrooni nuuf jecha lammii koo kan wareegamanii nuu maaloo jennee keenya dabareeni nuuf jecha lammii koo kan wareegamanii nuu maaloo jennee keenya dabareeni. Sabantani akkam lakkoofsaaf dallanuu baane lammii koo duuti erga nafne kan maqaa qabu duuna falmanne Oromoon duunu cinaa maalumaa usbee da'ooloo kannaa akka hin teenye dabaree kannaa. Akkarin teenye dabaree kannaa tokkummaan kaanee walii dirmannaa. Dirqamalamummaa Oromoo baatanii ofuma gaafadhaa matuma keessanii. Dirqamalamummaa Oromoo baatanii ofuma gaafadhaa matuma keessanii. Mammoo Musammee reebbisa afaanii deemaanumaa barsaataanii. Laggeessa wagii faagam jiloonii deemaanumaa barsaataanii. Barataan keenya waggaa waggaanii. Beemaanumaa barsaataanii nadhii gammadaa fokkosaniini beemaanumaa filaataanii nuuf jecha lammii koo kan wareegamanii nuu maaloo jennee keenya dabareeni nuuf jecha lammii koo kan wareegamanii nuu maaloo jennee keenya dabareeni of barbaachuu qabna ammaan booda garuu. Meeyo faceefa'u hundi bakka jiru jireenya garbummaa injifachuun hawwee sichi waan sodaannu summii boofaaf jawwee nu maal goonee jennee of gaafachuu qabna hundi walii kaanee bilisa barbaanna hundi walii kaanee bilisa barbaanna. Dhagaa dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne qophii keenya kanumaan xumurreerraa waan nu caqasaa turtaniif galatoomaa jenna torbees walitti deebina hangasittuu haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan hawwii keenyadha yeroo hundumaa sirba kanaan nagaatti kanan siniin jedhu an Dassuu Dulaati. Mano ya kichulo mi lama pageti warakayo 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 Yomi nasa walarkan kenya Amma yomi kankara egna Yadon jala lakena mimite Mato pura wangkatini
Namoota wal argan keenya amma yoomi jankarraa eegna yaaddoon jaalala keenya miite maaltu fuura waan qalbiite maaltu fuura waan qalbiite yaa garaa bu'a gammoojjii qotiyoon harkoota lama baata qotiyoon harkoota lama baata akka biidwana wajjii yaduwaan yootu nama nyaata yaduwaan yootu nama nyaata yaa garaa bu'a gammoojjii qotiyoon harkoota lama baata qotiyoon harkoota lama baata akka biidwana wajjii yaduwaan yootu nama nyaata yaduwaan yootu nama nyaata. Gargar numbasi, jadi Rabbi kadeka, gargar numbasi, jadi Rabbi kadeka. Kani jilale, ambo konan argane, kani jilale, nade nugang kabane, kani jilale, ijilalu dagatu, kani jilale, ogaran tindagatu, kani jilale, ambo konan argane, kani jilale, nade nugang kabane, kani jilale, ijilalu dagatu, kani jilale, ogaran tindagatu. Kani jilale, biya kalbi badeka. Kani jilale, biya kalbi badeka. Gargar numbasi, jadi Rabbi kadeka. Gargar numbasi, jadi Rabbi kadeka.